ajaa'iba mubeen kan fuudheera dubartii lama fuudhe jechuudha. Isheen kun isheen Saudiitti fuudhe, isheen kun immoo isheen nama biyyatti wajjin bultii uffataa jirudha jechuudha. Hedduu nama ajaa'ibsiisa wallaahi. Akkasuma immoo haadhi manaa mubee ka lammaffaarra itti heerumtee sagalee yookiin viidiyoo ajaa'ibaa takka karri cabse gadi lakkistee jirti jechuudha. Sagalee sana daqiiqaa 3 wayiidha. Isiniin dhaggeeffachiisa. Maal jedha iccitii jabduu of keessaa qaba jechuudha. Akkuma argitan haadhi manaa isheen makiinaa bira dhaabbattu kun suuraa duumessaa qabdu kuni ka Saudiitti wajjin viidiyoo hedduu waraabaa turanidha. Isheen wajjin keekii muraa jiru immoo kan nama biyyatti wajjin bultii isaa uffataa jirudha jechuudha. Yeroo ammaa kana gariin nama bultii tokko keessatti namarraa jaalala dhugaadha beekan qofaa jiraachuu jira. Kaan immoo bo'aa jira, kaan dhiphachaa jira. Garuu mubee wajjin namoonni bultii ijaarrachuuf ofiin gaafatachuu danda'u. Haadhi manaa ka lammaffaarra itti heerumte kun akka jechaa jirtutti ofii kiyyaan fedha kiyyaanii bultii alaalaa wajjin godhadhe kan maatiin kiyya beeku. Garuu namoonni baay'een mubeen akkamitti dubartii lama faana keekii muraasi wajjin Saudii ture erga biyya galee moo tokko ammatee wajjin keekii muraa jira jettanii gaaffinetti baay'istan jettee jirti. Ani garuu waan ajaa'ibe keessaa waa jalqabuun baay'ee akka salphaadha. Garuu nama jabaatu waa galmaan ga'a. Jireenya bultii keessatti waa hedduu jira. Dubartoonni ammaa hedduu takka waliin hafu jechuudha. Ani jireenya namaa keessa galuu osoo hin taane miira kiyya nan ibsadha yeroo hundumaa jechuudha. Akka isinitti fakkaatetti hiikkachuu dandeessu. Bultii ijaarrachuun mubee waan hundaa olitti na gammachiisa. Garuu yeroo ammaa kana dubartii lama wajjin bultii ijaaruun baay'ee takka ciqaaciqii qaba. Duris ta'e aras ciqaaciqii qaba jechuudha. Namni waliif hin obsu masaanuun ijaan argaa walumaa hin feetu jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf dhiirri takka yoo dubartii lama fuudhee jiraate asii ishee tokko faana taa'ee ishee tokkoon immoo yoo bilbilaan sin jaalladha jaalallee koo maalee koo jedhee isheen kun immoo hedduu itti naatti jechuudha. Rakkoo isaa wajjin bultii keessatti dabarsaa jirtu kana irratti obsa dhabdi jechuudha. Ana irratti kan biraa jaallata. Ana kan wajjin rakkatu dhiisee kan biraan akkas jedha jechuun dubartiin inaafa qabdi. Hundumtuu ni beeka waan ta'eef yeroo ammaa kana dhiironni bultii lama yookiin dubartii lama wajjin jiraachuun akka baay'ee ulfaataa ta'e ni beektu laata. Bultii tokko yoo jiraatan irra isiniif fooyya nama dhugaan sin jaalatu nama obsa qabu yoo filattanii nama sanaatiin jireenya keessanitti fuftan baay'ee bareedaadha. Mubeen waan irraa hir'ateen jiru namni kamuu bultii isaa wajjin ijaarrachuuf isaa wajjin jiraachuuf ni hawwa ni gaafata talleedha jechuudha. Namni takka qaamaan miidhamaa yoo ta'eyyuu ija qabaate akkasuma sammuunsaa yaaduu danda'e sammuunsaa nagaa taanaan waan kamiin hojjechuu danda'a jechuudha. Mubeen onnee nama hundaa keessa jira. Kanaaf sagalee haadha manaa isaan sin dhaggeeffachiisa. Mee sagalee sana dhaggeeffanne yaada ajaa'ibaati. Let's go. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eenyuun ni jedhina ana obseedhaan yeroo baay'ee kameeraatti as ba'u hin fedhuun barsiifannes nama miidiyaa miti garuu dirqama na fide deebii wayii deebisuun dhufe gaaffii natti baay'ate waan ta'eef dhimma jireenya kootiif dhimma jireenya mubeerraa xiqqoosii viidiyoo lama wal qabatee deemaaraa dhiifama naa godhaa yoon asirratti dhufe deebii deebisuun dogoggora kiyya ta'e maaliif nama tokkoon deebisuu irra iddeetti deebisu wayyaadheeti. Dhimma viidiyoo keenya lamman deemaarurraa gara koorraa yoo kaase aniif mubeen alhamdulillah bultii halaalaatiin baatii 5 ol jiraanne rakkoof gidiraaf dhukkuba keessatti ta'us bultii keenya halaalumaa walitti dhufne alhamdulillah kan maatiin beeku kan hiriyoottan isaa beekanu namni beeku keessoon dhaan inuma beekaa miidiyaa irratti baasuudhaaf immoo yeroon sun yeroo miidiyaa adda hin turre yeroo gidiraaf dhibee adda addaa keessa ture tanuma dabalatee gammachuutti miidiyaa irratti ol laxxafnullee hin turre. Ammoo maaliif gadi baaftee namni jedhu yoo jiraate ana ofii kootii ergan na biraa deeme wanti ol deebiidhuma iyyuu bilbilaa qajeelaawwan harka jiru waan hin jirre iyyuu ilaaluu jalqabe ammoo gadi baasuuf haadhus immoo wanti itti qaanfadhu hin jiru bultii halaalaati alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga rabbii waliin dabarsee waliin jiraanne. Dhimma viidiyoo lammaffaarraa ammoo yoo ta'e haadha manaa biraa qabaa eessaa dhuftee obseessa geessitee koomentii namoota baay'ee nan dubbisa. Haadha manaa biraa anaan duratti qabaa anaan duratti waggaa 2 kan faayidatee qabu qabaa. Waan biraa wanti ittiin adda adda taanu ni jiraata siin Amaaraan Oromoodha. Siin nama biyya biraati nama ilmoo biyya isaati ta'us waan hedduudhaan wal fahamuu baannus sunni dhimma dhuunfaati. Haala bulfannaa immoo abbaatu bulfataa mana isaa irratti dandeettii qabaannaan akka shari'aattis yoo dhufne shari'aan afurii eeyyamti waan ta'eef
sun mazaajana laallatu beekuu immoo andurumaa kaaseen beekaa maaliif fuute jechuus hin danda'u fuudhi jedhee eeyyameeraaf utuu isin hin galinuu kan biraa fuudhi jedhee eeyyameeraaf anna sun nan laallatu akkuma maqaa kiyyaa kana xiqqoo obsanan qaba alhamdulillah rabbiin obsanaa kennee waan kanarraallee baay'ee sabaree dabarseetiin jira galanni kan rabbii guddaa ta'u kanaaf namoota baay'ee namoota hin jaalladhu namoota na kabajan baay'een isaanii deebii narra eeggatu waan ta'eef deebii kana deebisuu dhufe malallee an nama miidiyaas miti obseen maal taatee eessaa fidee warra jedhaniif isiin sun illee bultiidhuma isaa laalaati Dubaa irraa galtee animmoo hanga rabbiin na jiraachise yoo carraan kiyya wantoota garaagaraatiin dabarsuu ta'ellee waan hin dabarsetti ittiin gaabbu boris addas wanti itti gaabbu keessa jiran ittiin fakkaatu namoota hedduu wanti jeeqee dhimma viidiyoon keenya sargii duraa gadi ba'uu dhiisee viidiyoon sargii ammaa gadi ba'e namoota baay'ee hiriyoottan koo dabalatee maatii koo dabalatee nama akka addisitti dhufee na gaafatu jira sana waan mataa isaati isa waan murteeffatee ibsatu beekaa waan akkas godheebsi namni gaa waan itti amane tokko godha waan ta'eef maaliif goote namaan jechuun hin danda'amu kanaaf warreen deebii isinitti ta'ee gaafii isinitti ta'ee deebiin keessan kanuma yeroo isinitti hin dheeressu galatoomaa ulfaadhaa dhallee borillee ani isinin jaalladha oromoodhaaf akkuma argitan gaa adimanaa mubee gaaffii namoonni hedduun ishee gaafatan deebisuuf jecha akka sagalee waraabdeedha jechuudha maaliif namoota baay'eetti gaaffii ta'ee ture namoonni yeroo inni viidiyoo gadhiise biyyatti galee yeroo inni viidiyoo gadhiise kun immoo maaliidha adimanaa lama qabdaa minaamu jechaa turan jechuudha wanti namni shakkeef immoo inni umurii isaa baay'ee nama ijoollee yookiin nama reefu lafaa ala deemaa jirudha waan ta'eef ammaan dura nama bultii ijaarrate waan hin fakkaanneef kun hunduu akkuma isheen dubbatte gaa isheen kun haadha manaa Dubaayii turteedha durumaayyuu nikaa hidhatee ture na fakkaata yeroo nagaa jiru yeroo fayyaa qabu nikaa godhatee ture ishee kana ammootu suudiitti suuraalee viidiyoo hedduu wajjin qabu ituma beekuu isheen sunis ni beekti na fakkaata maaliif miidiyaarra gadhiisaa jira waan ta'eef osoma beektuuti akka inni haadha manaa qabu nikaa itti hidhamtee wajjin jiraachaa turte yaa rabbi hunda isaaniiyyuu waliin haa jiraachisu umurii haa dheeressu jechuun barbaada warroonni dubartii lama fuudhuu hawwii qabdan fuudhaa isiniin jechuu barbaada akka mubee kanatti rabbi dubartii qalbii qabdu isiniif haa kennu garuu dubartoonni dhugaa dubbachuuf baay'ee walitti naafu akka amma waa jalqaban kana miti wanta akka galmaan ga'uun nama jabaa ta'uu gaafata waliigallee kanuma isin jechuu barbaada bultii keessaa rakkoo hedduu jiraachuu danda'a gammachuu hedduun jiraachuu danda'a namni sana hunda waliin hirmaatu nama dhugaa wal jaalateef nama obsa waliif qabu ta'uu qaba waan ta'eef kanuma isin jechuu barbaada maashaallah na gammachiisee jira congratulations mubee viidiyoo kana yoo laayikii gootan harka isin dhukkuba hundinna waan laayikii naman kadhadhu garuu